Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya torbee kan isin kennu kunoo amma eegale. Qophiin keenya guyyaa har'as keessummaa kabajaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan kunis Dooktar Jarjaraa Fiixaa jedhama. Nutis gara waajjira isaaniitti argamnee isaan waliin hojii taasisuudhaaf tajaajila argamnee waan jirruuf nu faana tura. Isaanis kunoo dhufaniiru. Tolega Doktor, yeroo keessan guddanii asitti gaaffiif deebii wajjin taasisuuf fayyamuu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Maal jette? Yeroo keessan guddanii asitti argamtanii na wajjin turtii taasisuu keessaniif hedduun isin galateeffadhaan jedha. Atis yeroo koo guddee yeroo kee guddee waan asitti argamteef galatoomna. Egaa gara gaaffii keenyaatti haa dabarru. Digirii 3 akka qabdantu dubbatama. Digirii 3 kana yuunivarsiitii eessaarraa akka fudhattan mee tokkoon na ibsaa. Digirii jalqabaa Jaapaanitti baradhe. Digirii lammaffaa immoo biyya Chaayinaadhaan baradhe. Digirii sadaffaa Gaambeellaatti baradhe. Tole egaa digirii keessan sadan yuunivarsiitii eessatti akka barattan na himtaniittu. Mee haalli barnoota keessanii kun yoo akkamiin hordoftan? Haalli ittiin hordofillee baay'ee cimaa. Jaapaanitti wiikandiin baradhe. Chaayinaatti immoo naayitiin baradhe. Gaambeellaatti immoo distaansiidhaan fudhadhe. Okay. Akkaataa isinitti barnoota keessan hordoftan baay'ee kan nama dhibudha. Tole inni haa ta'uti qorannoo keessan maal irratti hojjettan? Qorannoon an irratti hojjedhe yookaan riisarchiin kun ni jalqabaa namni maaliif maraataa, akkamitti maraataa, yeroo maraatu maaliif kophaa dubbataa kan jedhu ture. Innis namni kan maraatu lafaana jirta. Namni kan maraatu yeroo baay'ee yoo agarte farajjoonni hin maraatani. Sababiin isaas maraachuudhaaf yeroo hin qabani beektaa. Gara Afrikaatti yeroo achas deebitu namoonni hedduun ni maraatu. Maddi kun eessaa dhufe gaafan qoradhee deemu. Maraachuun kun beela irraa dhufa beektaa. Akkamitti yeroo dhamu garaan kun jira miti gaafa beelofnu handhuurri kun deemee duguggaa kana siikara kanaaf jechuudha waasuma fakkaatu. Duguggaa kana gaafatu infection sigalee baay'ee cima. Infection uuma. Sun immoo deebiitu sammuutti teetaanoosii sammuu ta'a. Namni ni maraata jechuudha. Akkasiin maraata. Sababni inni maraatuuf ammoo waan biraa osoo hin taane akkuma keef akka gookan gaafa hojii kan haasa'u jalqaban hin maraatu jechaadha. Suma dhugaati. Inni gara biraan namni gaafa maraatu kophaa dubbata jenneerra. Maaliif jedhee gaafan qoradhu namni maraate maaf kophaa haasaa gaafan jedhu silumaa jechaadha. Siluma dursa isaa gaafuma maraachuuf jedhu nama wajjin haasa'u dhabee maraata. Sababa gaafa maraatu kophaa haasaa jechaadha. Kanarraa dhufa. Okay. Akkamitti namoonni tokko immoo yeroo maraatan hin callisu. Isaan kun yoogaa Dooktar akkamitti ilaaltu? Riisarchii kana soo jedheen ture na jalaa kuffisanii atoo malee namoonni xiqqoon barsataadhaan xiqqoo ta'an gaafa maraatan baay'een dubbatan hin callisu. Kun maalirraa dhufaa? Jara kana gaafa qorannu warreen maraatanii callisan warra jaallatanii dhabanidha. Osoo ittiin himatiin maraatan yoo ta'e siin jaalladhaa, siin du'e, siin kufeetu hin jedhin maraatan taanaan maraataniillee waa tokko hin dubbatan. Moobaayiluma baatirii fixan. Yoo himanii siin jaalladhe, siin maraadhe jedhanii jiddeettiin ta'e akkuma warra kaanii jiris maraatanii dubbatu. Kanaaf warri callisan warra jaallatanii jaalala isaanii baafannee naasaanii jaratu callisa. Okay. Warri hin dubbanne warra jaalalli qabedha akka qorannoo. Jaalalli qabee jedhanis keessatti bisan dubbatanii baafanne sii galee gaafa maraatanis akkam ta'a callisu. Amma tokko dubbatan jaradha jechaadha. Okay. Maraatuun warri callisan jaallattoota jennu kaa. Baay'ee gaariidha. Egaan Dooktar haalli barnoota keessanii baay'ee bu'aa bayii qaba. Bu'aa bayii kana keessas distaansiin illee jira. Distaansii barattanii akka mudannoo
isa ta'u hawaasa irratti miidhaa isin geessistan haga har'aatti waan jirtudha. Maal jechuudha? Koronaa poolisiin argamtee dhufte gaafiin akkasitti akkamitti nama barate gaafatamu. Sirrumaa sana yaaddeenyaan warreen face to face baratanii tafa namaatti marfee cabsaan jiran yookaan ilmoo cabsaan jirani. An garuu akka dogoggoraatti kanan jedhu al tokko dawaa coongaarraa namaa kennuuf jedhee kan gubbataa namaa laadhee akkatti miidhamee dogoggora kootiin miti kun si galee dhukkubsataan kun osoo baratee ta'e akkamitti dawaa coongaarraa wallaalee kan gubbataa gaafa naan hojiinatti baay'atee ta'uu danda'a akkamitti fudhata. Saniyyuu immoo gaafa ni harkatti duruuf ka'u riifar godheera. Kanaafiyyuu riifaraan deemeetu bakka biraatti du'e waan ta'eef maqaa kootoo itti badee malee harkatti mudannoon akkasii ta'ee hin beeku. Namichi lubbuudhaan jira moo du'eera? Du'aa ma dhufe hin du'e. Sama du'aa dhufe gaa. Haa ta'u gama ogeessota fayyaatti gaman yeroon isin dabarsu mee doktorotas ta'ee neersota illee jiru ogeessota fayyaa tokko tokko hawaasa tajaajiluu irratti akkamitti dirqama isaanii bahu? Gara biyya keenyaatti deebinee yoo ilaalle ogeessonni fayyaa biyya keenyaa hedduu tattaaffii qabu kan namatti tolan dhalle. Hedduun isaanii kan mootummaa qofa osoo hin taane kan dhuunfaallee sa'aatii shaayee isaanii deemanii hojjetu. Kun immoo waa biraa yaadanii miti. Saba isaanii gargaaruuf jedhaniitu. Amma yoo na fudhatteen faarmaasii dhuunfaa koo qaba. Shaayee asiin dhugan dhugeen beeku gaaf takkallee sa'aatiin yeroon shaayee sana dhugu deemee kan dhuunfaa koo hojjedha. Babbareeddoo jiru. Kara kanaan jechaadha. Kan dhuunfaallee deemanii hojjetu waan ta'aniif saba isaanii gargaaraa jiru barumsa isaaniitiin jechaadha. Faarmaasii akka qabda illee dubbattaniitu faarmaasiin keessan kun akkam jechuun hawaasa nan tajaajilaa jettaniittu yeroo kam akka hawaasa tajaajiltanii yeroo shaayee qofadha moo takka kan mana hojii mootummaa irraa kuttanii gara faarmaasii keessan hojjettanii beektu? Sa'aatii boqonnaa kootiin hojjedha. Yeroo kaan immoo rabbi na argaa cufee hin deema. Cufaa ta'a harka caalaa. Gaafa kan mootummaa sa'aatii firiidamii argadhu deemee hojjedha. Yeroon firii keessanii sa'aatii akkamii faati? Sa'aatii galgalaa jira. Ganama hojii galee ka'ee xiqqoo yeroo argamte nan deema. Waltajjii yoo jiraanne nan deema. Tole gaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya kunoo akkuma itti fufetti jira kan nuun isin faana turtii taasisaa jirru Dookter Jarjaraa Fixaatii isaa waliin turtii taasisaa jirra waan ta'eef ammas akka nu hordoftan afeerraa keenyaa. Tole gaa Dookter qorannoos ta'ee dookteroonni tokko tokko akkasumas ogeessonni fayyaa dhalli namaa jaldeessarraa dhufee jedhanii odeessu saayinsiin tokko tokkos kanuma dhugaa ba'a. Isin akkamitti ilaaltu Dookter? Asirratti dhalli namaa jaldeessarraa dhufee kan jedhee qorannoo kana geggeesse barri warra adiidha. Warri adii kun irratti qorannoo geggeessan warra gurraacha irratti geggeessan Afrikaanota. Afrikaanonni kun ammoo funyaan jira xiqqoo gadi galaadha. Rifeensi jiraa ni jabaata. Sammuun jiraallee ni jabaata. Sanarraan ka'uudhaan dhalli namaa jaldeessarraa dhufeedha. Osoo nuti carraa argannee bara sana akka nama baradhe kana namni barate jiraate warra adii irratti osoo qorannoo goone nuti ammoo dhalli namaa qamalee irraa dhufee jennee kitaaba isaa baasuu dandeenya. Haa ta'uti yeroo ammaa osoo qorannoon geggeeffame biyyoota akka Sooriyaa yeroo jarri wal lolan, yeroo jarri wal ajjeesan, yeroo jarri wal dhaban yeroo laaltu dhalli namaa waraabessa irraa dhufee jedha. Haa ta'u malee walumaa galatti yeroo waan kana ilaaltu amanis amanuu baattus jibbaanuuf qaban mul'isuuf dhalli namaa jaldeessa irraa dhufee jechuu barbaadaniitu. Ilaa siifin galle malee keessa adurreen bineensaa jedhu warri faranjii. Eating zakatis snake. Faranjoota jedhamas eating zakatis snake. Sii galee nu miidhuudhaaf akkas jedhan. Kanaaf jecha. Gaaffiin koo inni xumuraa immoo yeroo baay'ee chaayinoonni kuni iji isaanii walitti deema akka nama reefuu hirribaa ka'aa jirutti. Hello. Yeah, brother. Hello. Saalaan kan argamu? Lakki waan
Ana fawai saala kana na fure me saala me yala jira Enough. brother saati nafa sorry that time is absent yeah you're on nafa brother tole Sir. Dokter itu nama si berbada. Nama berbada. Tole saya kono. Ifama nama ni gajar wantai. Oma gochun nandau. Dokter intumure gafine kabadde jiru. Akkam kusatara kamne asiasa su. Devi. Tolegaan hordoftoota qophii chaanaalii Iluu Post Funny Group Dr. Jarjaraa Fiixaan akkuma maqaa isaanii jarjaranii soofanii fi yeroo biraa addanatti argamne gaaffii nuti isaan waliin qabnu xumuruu keenya waan ta'eef nutti hin qabamina. Nagada akkam sidha kana barbaade eenyudha maqaan kee Hataatu Boriyyuu Hataatu Boriyyuu umriin kee meeqadha 28 lakkee doktor 18 kanaadha keetii tireenni sala 18 mee yoomsi jalqabe wanti kun narra bubuudheera doktor akkam sobalamee tokko natti akkinni na godhu cimaadha akkuma itti dhaga'amu sanitti mee maal sitti dhaga'amu amma kuno ol bae gaafin jedhamu gaji ol jedhee kee gad alalataa wanni kun ol gad mee mallattoo isaa kan biraa mataan obbo kan akkam koomiti kan keessatti fakkaatu baachuma ni danda'u mee kan kee kan sitti hin fakkaanne gaafa wiigii kana kaa'attudha moo gaafa wantoonni keessatti hin fakkaatu gaafa lamaanuu tole mee mallattoo isaa kan biraa himuu dandeessaa lafuma kana naannaan gaafa siin naanna'u gara kaabaatti moo gara kibbaatti siin naanna'a gara dhiyaatti doktor gara dhiyaa siin naanna'a waan akka alkooliin fudhattaa ayyaanatti tolee siin ilaalaa mee as siqimee bareedduu koo maal isheen dhukkubni kee kun baay'ee guba mataan kee maal akkamsi dhukkubdi jihaadha seenu maal taatanii maaliif gara ture my god you or me who man is doctor inni maal jechuudha dhiifama gaambeellaa Jaapaanii fi Chaayinaatti baradhe waan ta'eef Ingiliffaan haasa'u faranjii yoo rakkisa ana moositu doktariidha kan natti himtu jechuu barbaade. Tole dhuma tokko yaaddeen waa tokko fayyita kadhannaadhaan ta'u fayyita amma maal gootaa dhukkuba kee kana bareera dhukkubni akkasii kan dhufu kaleessa laaqana nyaateetta laaqana nyaateetta nyaadheera fakkaata nyaateetta dhukkubni akkasii yeroo baay'ee kan dhufu bishaan qulqulluu yeroo hunda dhugna yoo ta'e mudata tokko bishaan meerkurii jedhamu tokko jira soo dhugne nama dhisa faarmaasii tokkotti asii barreessaa dawaan sun achi qofatti argama gosa 50dha hattee bittaachi gosa 50 gosa 50 doktor isin hojjaa ilaaltanii kennitu moo
Bareedduu koo akka tiifayituuf jedheetan 50 si ajije. Maali doktor shantamni jimure? Yoo fayyuu barbaadde liqimsitaa fayyuu dhiiste immoo buqqistaa ni dhiista. Barnabaas qoricha dawaa 50 doktor jiraan fitaa. Ishee kana geesteetti kennite amma xiqqoo turtee deemta yoo wana yeroo kana gatii namni itti baay'atuuf argachuu isuu dandeessa siifan bilbilaa ishee kana fudhadhuuti achuma deemta si bilbileen itti si hima. Nyaatame. Hello. Mucaa tokko sitti ergee hin jiraate? Qoricha dawaa 50 laattaa fi achi keessaa 5 qofa akkasii liqimsitu ajajja. Isaa ol overdose sa jedhan sana namatti fida waan ta'eef 50 kenniif hin ajjeesu. Achi kaadhu jedhan. Achi kaadhu 45 achi kaadhu isee 5 liqimsita.